Yirba. Hanu gara tubbachar. Arrakkadhee jira. Bakka namoonni kunniin erga biraa hafan jiraachuu hin danda'u. Namoonni kunniin erga nagatanii jedhanii jireenyi kiyya hin jiru jiraachuu hin danda'u. Waan jedhu wantoota akkasii sammuu irraa kaasi. Because hireeni rabbitu fita. Rabbitu harka qaba hiree. Sii hadha kiiloo qabne tana sii hadha namni sooftii funyaaniin haga sooftii funyaaniin xaragatu sanitti sii yaanne tana boru rabbiin fuudhee isaanii si qixxeessuun mala. Boru rabbiin fuudheetiini bakka guddaa takkaan si gahuun mala jechuudha. Addunyaa tanarratti abdii ba'inumaan kutatin biyya feeta jiraadhu. Ameerika amma laalan tanallee, Kanaada amma laalan tanallee, biyyuma faranjiita amma laalan tanallee rakkataa hedduutu jira. Hiyyeessi hedduutu jira. Because kadalagatee jiraachuu hin dandeenye hedduutu jira. Ameerikaa tan amma yoo argite ani baay'isawee qaamaan achi dhaquu baadhu malee Ameerikaa maaltu akka jiruuf maaltu akka hin jirre dhibba keessa parsantii 50 taatu ni beekaa jechuudha. Argite ati qabeenya qabaattee haadha makiinaa taatee haadha fooqii taatee haadha doolaarii taatee yoo fayyaa biratti hin qabaatin beeki ati hiyyeetti macarrashaa jechuun kan kee gaafa fayyaa hin qabne jechuudha. Erga fayyaa qabaattee boodas erga namni ol baasee gasi baasaa hin jirre erga namni nyaata kan kee afaan si faayaa hin jirru mana fincaanii nama si geessaa hin jirre baatee qilleensa nagayaa fudhattee deebi'uu dandeesse waan gara ganyaattu waan uffattuu fi ani hiyyeettidha ofiin hin jedhe ati hiyyeettidha miti haftaamiidha ati gaafa fayyaa qabaatte haftaamiidha ati gatii kana ta'e ani hiyyeettidha jettee mataa gadi hin qabatin guyyaa tokko ilkaan si haa dhukkubu yookaan ammoo guyyaa tokko mataan si haa dhukkubu laalime yoo san nama bishaan sii kennu takka hin qabaanne nama kan ergattu yoo taate hagamsitti dhaga'ama hagamsitti ulfaata garuu sireerra osoo ciisee hoo dhibeen jabduu wayiina qabdee sireerra osoo ciisee hoo akkam ta'a waan jettu sammuu kan kee keessatti yaaduu qabda ati sirriidha karaa abbaa manaatiin miidhamuu dandeessaa karaa faamilii haadhaaf abbaa keetiitiin miidhamuu dandeessaa karaa obboleessa keetiin obboleettii keetiin miidhamuu dandeessaa daladdee bardeen gaddas daladdee baranas daladdee waggaa talas daladdee waggaa 5-7 daladdee dhabuu dandeessaa waan kanaan miidhamuu dandeessa kun miidhama hin jedhamu because addunyaan ni dhufti akkuma hojjettee fitte san borullee hojjettee fitte wanni ati guddaan beekuu qabdu addunyaan sin finne beeksitu addunyaa fide waan san seef godhadhu addunyaa eenyutu fide situ fide jechuudha erga fayyaa qabaatte boru addunyaa san kuulii baadhattee hojii kamiinuu tuffachuu dhabdee oma kamiyyuu tuffachuu baattee boru addunyaa san akka fiddu abdii irraan kutatin namoonni hedduun jechuudha keessattuu dubartoonni fakkeenyaaf biyyoota arabaa Dubaay kan dalagan waggaa 5-6 jiranii Kuwait kan dalagan waggaa 7-8 jiranii Beirut Bahareen biyyoota garagaraa irra deemanii dalaganii tasaaka'uu fi dhabee gaafa achi kan abdii kutatanii kan lubbuu fi balleessuudhaa deeman jira lubbuun tantee qaaliidha obboleetti koo argitee lubbuun tantee qaaliidha waan bineelaa deebi'uu hin dandeenye ati Dubaayitti kasaartee Kuwaititti kasaartee Suuditti kasaartee gaafa Bahareen deemte sammuu kan kee kana miicitee hiriyyaa badaa irraa fagaattee jireenya badduu irraa fagaattee keessattuu wanni amma yeroo ammaa kan si balleessu hiriyyaadha hiriyyaan akkuma gaariidha badumma badaallee wanni akka hiriyyaa badaan hin jiru hiriyyaan gaariidha hiriyyaa qabaachuun waan gaariidha waan gaariidha waan beesti garuu hoo akkuma badaa ta'u hiriyyaa qabaachuun hamaadhallee jechuudha because taayimii kan keessaa waliin guddaa argite akkuma gaafa yaanni si jiru assaamni si jiru tokko hiriyyaa kan keetii hiriyoota tantiitii wajji haasoftee taayimii san ballee guddee waan sitti jiru san cinqati yeroo san si jiru san dagattus hiriyyaan akkasuma ammallee jechuudha gaafa ati rakkatteellee akkasuma badaadha jechuudha hiriyyaan argite yaa baay'isuun illee gaarii miti ati yeroo baay'ee jireenya kan keetiif bakka kennu ilma namaatiif bakka kennuudhaaf hin rakkatin yeroo baay'ee ilmi namaa bakka illee kennituuf bakka illee kennuufi baattu tokkuma kiiloon isaa gaafa bakka kenniteef illee gaafa bakka kennuufi dhabdellee ilmi namaa tokkuma ati jireenya keetiif bakka kenni argitee kaayyoo keetiif bakka kenni dura ofii ciisii ka'ii nama ciibsi ilma namaa kabaji ilma namaa jaaladhu garuu hoo jireenya kan kee irratti hin tadaraaddarin nama kamiinuyyuu hojii kan kee kaayyoo kan kee maal godhuuf akka ati deemtu ana yeroo argiteetiin jette munni natti hin buune hin jiru
Media kana rawalin jirran ergita munni natti himbuna hinjiru wanni nan himneen hinjiru wanni nan hinjenne illee hinjiru arrabas yoo ta'e badoomas yoo ta'e wanni nan himneen hinjiru namoota tokko biratti yoo argite gadaantuudhaaf duriyyeef kashalabbeen ana geettuuf hin jirtu argite angaruu hoo eessa gahuudhaa deemaa jira argite gaafa koyeetiin deemu maatiin kan koo kan abbaasii baasanii koyeetiin nageessa yoo ta'e hadda hoo gaafa kaayiroo dhufeetiin jedhe maal ta'a kaayyoo kiyya kaayiroo maaliif dhufe maal godhuu dhufe waan jettutu na keessa jira malee waan isaan duuba kan kooti gatan wannoon isaan duuba kan kootitti dutan waan isaan duuba kiyyatti haasayan tokko ka gannatti bu'u hin jiru tokko isaa jechuudha because maaltu natti jira bakkaan injira miti maaraatoonii jechuudha bakka gahuu fiigaa jiru san qofa fiigaa jira bakka gahuu fiigaa jiru san qofa santu natti jira jechuudha gatii kana ta'eef laal yoo hadha waa dalagachuu barbaadde killee lukuurraa ka'i rite waa dalagachuu barbaadde horsiisa yoo barbaadde waan tokko ni hojjetadha uffisi lafa jettee yaaddoo ta'e killee lukuurraa ka'i hin tuffatine keenya jiraatu macarrashaa dabar killee lukuurraa ka'i lukkuu biti argite killee lukuurraa ka'i lukkuu biti gaafa killee lukuurraa kaatee lukkuu biti achirraa ka'i hoolaa biti achirraa ka'i horii biti achi booda itti seenta jechuudha jiruuf jireenya hundaa amma namoonni tokko yeroo baay'ee achi lukkuun maal keessa jirti jedhanii tuffatan lukkuun beeki bakka lamatti addaan uf baafti isiidhaan killee bittee nagatuu dandeessa isiidhaan deebitee lukkuu bituu dandeessaa jechuudha namni kenna hin beenne malee jechuudha qarshiin akka kenna keessa harki kenna kun hundi mallaqa wanni nu hojjennu kun waan kamiinuu hundaayyuu mallaqa garuu hoo yoo itti obsinu ati adduma deemte supermarketa guddaa tokko 200 bante akkamitti duroomuu dhabee juusi kaleessa birrii 80 bitee hadha 50 gurguraa jira birrii 30 kasaare waan kaleessa birrii 90 bitee hadha birrii 30 gurguraa jiru kana birrii 50 gurguraa birrii hagas kasaare osoo hin taane wanni sun yoo bara laakkai guyyaa laakkai maal godhuu qaba taayimii kan biyyi faranjii amma wanni nu caaltuun maal inni maakiroo sagantiin takka isaanitti qaaliidha wanni biyyi faranjii nu caaltuun tokko hin jiru bar albuuda yoo taate qilleensa bareedaa yoo taate hooma kamiinuu yoo taate geejjiba garagara amma biyyi faranjii keessatti bakka takkarraa bakka takka deemuudhaaf dirqama oobarii yookaan ammoo makiinaa si barbaachisa biyya keenya laal farda balbala kan keetti gabbatee farda foodattee deemta wantoota garagaraa gaarii maali wantoota garagaraatiin jechuudha fiiguu dandeessa fayyaa qabdaa jechuudha biyya keenya jechuudha wanni akka biyya keenyaa biizinesa guddaa qabu hin jiru garuu maali namoo sammuu nama kennatuyyuu sammuun isaa oopiniidha miti biyyumaa bahee haftaamuu barbaada biyyumaa bahee Dubaay madeemee Ameerika madeemee Kanaada madeemee haftaamii ta'uu qofatti sammuun isaa jechuudha waan akkasiin qofa irratti understand godha namni kenna sanii miti biyya kan kee keessattis gaafa hojjette jireenya baay'ee qabdaa jiruu baay'ee qabdaa jechuudha abbaa manaa kan keettis ta'ee nama kabajaa hin qabne nama jireenya quba hin qabne nama jiruu quba hin qabne taanaan dhiisi biraa baafadhu because deemtee obsitee sammuun kan keessi hiikkachuu deema si fashalaa'uu deema jechuudha argite obsi daangaa qaba waan ta'eef haga obsitu qabda waan ta'eef argite daangaa qaxxaamuruu dandeessa meebi dubartoonni gadi abbaa manaatiin kan cunqurfamantu jira kan isaa obsanii maal jedhanii hadha naasirraaya boru naasirraaya iftaan naasirraaya jedhaniitiin jechuudha abbaa manaa ofii kanaa waliin gubataa jiraatan hedduutu jiran cannaqamaa bakka gubataatiin jechuudha isaa waliin sammuun isaanii isaan hikkata isaanii waliin sammuun isaanii isa cannaqamaa jechuudha inni garuu quban qabu dhugee galuu malee bahee galuu malee caaffaruu malee wanta akka quban qabu ati garuu mana keessa gubataa jiraatta jechuudha siif ta'u taanaan laal karaa isa hin miineen argite karaa isa madeessineen riskii tantee taboruutiif illee jireenya kan kee kaboruutiif illee obboleessa kiyya baay sitti haa tolu argite jireenya gaarii siif haa ta'u jettee akkasi bira baafachuudha dhugama isin hin jedha bar maaliif jennaan hireen harka rabbii jirti harka isaa keessa hin jirtu jira rabbi kaleessa walitti isin fide walii galaan jirtan waggaa sanii jaha waliin jirtan wanni jijjiiramni tokko jiru hin jiru obboleessa kiyya nagatti dhugaadha waan ofii koo anilleedha xiqqoo yaa rabbiinaaf jiraadhu gorsa baay'ee na gorsite
galatoomii gorsi kee ana qofaaf miti warra si jala ta'anis dhaggeeffataniif illee gorsa gaariidha. Anillee dhugaadha yoo fayyaa qabaatte wanti ati hin goone tokkollee hin jiru. Addunyaa kanarratti biyya feete jiraachuu dandeessa. Ana jiru kiyyatti biyya ormaa hawwii hin beeku. Garuu amma biyya ormaa jiraadha. Yaa Ameerikaa jiraachuus baadhu biyya Ameerikaa irraa adda hin taanedha kanan jiraadhu. Biyya guddoon jiraadha garuu immoo fayyaa argachuun dadhabee jechuudha. Fayyaan dhabinaa even biyyi nani jirullee namni osoo waa tokko boqadhe illee maatiin kiyya dhaga'uu hin dandeenye illee firallee hin qabne illee jira jechuudha. Baay'ee dhukkubsadheen turina. Waggaa sadiif garuu sooshaal miidiyaa kanarratti jabaa waan fayyaa qabu fakkaata. Sooshaal miidiyaa hedduu tokko naaf fayyadama. Ijoollummaa waan na qabdus natti fakkaatana. Haa ta'uti garuu nama iddoo guddaa biyya ofiitiif illee ta'uudhaan yeroon durallee gara biyya kanaa dhufu. Yaa istoorii baay'eedha asirra miidiyaa kanarratti haasa'uu hin danda'u. Garuu immoo yoo fayyaa qabaadhee seenaan kollee namoota baay'ee miiliyoonota baay'ee jijjiiruu danda'a jedhee yaada. Yoon lubbuun jiraadhe jechuudha. Wanti nani amma hawwu keessaa namni jechuudha qaamni isaa hundi isaa fayyaa argate taanaan dhugaadha. Kan akka isaa qabeenya qabu hin jiru jechuudha. Ani namaaf fira baay'ee maatii guddaa keessa bahedha. Rakkoo firaa hin qabu, rakkoo maatii hin qabu garuu biyya naan dhufee bakka fira tokko hin qabu. Biyya kana qofan fira hin qabne ani. Ameerikaallee haa ta'u, Kaanaadaallee haa ta'u biyya gurguddoodha fira baay'ee fira maatii qaba garuu biyya kana fira hin qabu jechuudha. Biyya kanas kanan dhufe yaa hojiidhaaf hin dhufe, barumsaaf hin dhufe garuu manaan dhibame jechuudha. Dhibee kiyyarraan kan ka'e wantoonni baay'een na jalaa duubatti hafe jechuudha. Garuu immoo abdii hin kutanne oduma dhukkubsadhu barumsa kiyyallee barachaa jira jechuudha. Osoo na dhukkubu mana barumsaa deema jechuudha. Nama abdii hin kutanne nama bakka dhibeedhaaf iddoo hin kennine waan akkamitti akkana jabeessaa jiru hin beeku. Garuu immoo osoo waa tokko jedhee namni kana naan jedheetu olla qabu hin jiru. Yoo nyaadde sun ol dhabes osoon harmee qabu osoon abbaa qabu garuu bakka rakkoo akkamiin jedha. Yookiin biyya kootti deebi'ee rakkoo hin qabu garuu waan biyyatti deebi'ee biyyi keenya immoo yaallee biyya keenya jiru amma manni yaalaa biyya keenya jiru meebii na fayyisuu dhiisuu danda'a kan jedhurraan jira. Malee maatiin koo na jiraachisuu hin dadhabu. Garuu immoo qorichi biyya keenya jira. Biyya keenya irratti haala gaariidhaan yaalamtee fayyuu hin dandeessu. Kanarraan kan ka'e asitti hafe jechuudha. Hojii dhibamuu keerraan kan ka'e illee waraqaa jireenyaallee jedhaan jedhee jira jechuudha. Haa ta'uti garuu abdii hin kutanne jechuudha. Odoo nama biraa xeeqaa ta'uuf of waan tokkoof godha garuu inuma rabbi waaqayyo kadhachaa yaa waan hundaa obsaa jiraachuuf yaada jechuudha. Wanti nani haa'uun keessaa amma fayyaa qofa jechuudha. Yaa waaqayyo fayyaa kiyya naaf deebisi kan jedhu qofaadha. Yoo fayyaan kiyya naa deebise immoo nama kamiifiyyuu nama ta'uu danda'udha. Nama biyya kiyyaafis ta'uu danda'udha jechuudha. Akkasiidha. Seenaa baay'een qabaa. Seenaa asirratti dubbachuullee hin dandeenye jechuudha. Kanaaf akkuma natti dhaga'ama. ጓደኛስ ማል ወዲት ዱፍሌን ከወካ ኮኖ እስናማ ወዲት ዲያተኒ ወዲንለ ሻይ ቡና ዱግዳን ከነለ ከስለ በቃ ኮባኪ ይችላ ማማ ብየ ከና ወዲን ይችላል ከስሞሞ ካልቸሪ ብየ ወርማሞ በሩዳፍ አፋን ብየ ከናለ እንግሊዘኛ እንጅሩ አፋን ኢሳን ዳ አፋን ኢሳኒቲን በረቹን ኢሳፋዛቲን ጃባችን እዩ ዋቱ ኮደ ጅቹዳ ገሩ ጨራ ጉዳን ቀበገሩ ጨራ ኪየነ ጀራ ጫቤ ጅራ ገሩ ነጀራ ጫውስ ገዲም ቦነ ጀቹዳ ዲቢየቱ ማን በሩን ሰኪየደን በረዳ ጀዴ ናማ ሆጂ ጉዳራ ነው ሄ አማን ይሮድራው ቢንፉ አንድሬጅ ተኢን ፌ አማያ ገሩ ገዲደ ሚተቆዳ ሙዲንኮ አተውቲ ገሩ በቃ
abdii kutanne jabaachaa jira jechuudha. Garuu dhibbanaan natti baay'ata bakka annu dhibeen biraas ta'uu jira. Maali qoy dhibeen kee? Yaa sooshaal miidiyaa irratti qaban hunda baay'ee dhibbachuu hin danda'amu garuu nan Jechuun dhibbadha. dhibee yaala argatu miti fi garuu. Jechuun dhibee yaala argatu miti garuu. Jechuun yaalamaan jira. Anallee duraan miila koon dhukkubsadha. Kan hin hojjannes kan na godhe miila koodha. Yaa ani atileetiidhaan ture. Atileetii fi barattuudhaan ture. Kanaaf fiigichaan kanan biyya kanallee dhufe. Biyyoota biraatis biyyoota adda addaa irratti illee baay'ee shaampiyoonii adda addaa ta'een ture garuu haa ta'utii garuu nama biyyattii fuudhee fiiguu olompikii fiiguu danda'udha. Garuu otoo osumaan